Rufte bijaamaan tokko akkana jedhana fakkaate isaa bijaamaa akkana tokko na fakkaate rarraafattee dhufte luka kiyya billa fiititti kufte maal kan laayibirrii kai muutii godhinaan jette muutii dura godhinaan jette ogaa dira alaa ol seentu muutii godhinaan jette hin godhuun jedheen godhinaan jette eeshii kaa jedheen godheef kaza ol kan jedhan leeshina lafitti jilbifatta leeshina bilfatee jilbifatta kaza abeelin ennaan ganni oggona jedhe abeeltu jira. Abel ganni no isa dintenan ganni ni jaka ko jeni den do bre dufte na argitetta mana no fe dubadda mana no fe tan umma toro moti debila anu dum umma ta kiya debila la da sabaki ya debila la wara na gargare nan galate fadda raga jiru hunda fidel hadufa garo mu dubbachun dando bakka man ta kan jiran jeen na ra dubbachun dando trendi gafasan e yemi jonton ko satte jirti arge jira ejasa no fe na arge jira bar sagale na warabe demi bar sagale guyya sadi dufe sagale na warabate demi Maan tu fide dila kana hunda mana sadi gemo isa jezemo mana sa godani kana hunda bakka baye mana sadi ba hunda ndo deme bakka ashkara na man taw jede baye mirkan kabachi baw ashkara il mormo tawramo araba ashkara tawna wayan oromo jana katara me bulur aram ashkara araba tay jiratu na way din birki mit ya rafi mo man araba so jettu no gatar bo jedi mo mas no jedani man araba o amma mas man araba jedi no bulur ndo wa kay fayana ken Sigale, namni mo yeta shale ga jijjira matte deema. Jijjira dama deema. Maal tu fide kana honda? Amma dila san honda maal tu fide? Amma mo deebi'ee dhufe kose. Ammas gaafii narraa qaba hoteere. Rakkibsi dhaqnu qaxxataa dhufe naa gaafatu. Mana isaa hin dhaqwan. Foon abbaa kiyya mana isaa dhaqwan. Hin dhaqu mana isaa. Dhaqee mana isaa gaafii na gaafatanii deebiin deebisu. Eenyumaafuu deebiin deebisu gaafii na gaafatanii. Hawaasa kiyya na gubbaa jirtan. Xiqqaa guddaan na gubbaa jirtan. Rabbi isin fulle na afu ummata ko fulle garu ne matika guddaaf deebeke deebin deebisuan hanna ken tasinif deebisa harrakate bukkene na abadda amma sa abacha jiran amma sa dolce dumbulla qabura gasha jira na marakate me kanta magasha jira amma mama saat mama kana tike jordan ke entar rakate jirtu sho jimma kara harga jira bra ummata oromo bra haven be kala asna disa ni jirenya tiya jirada hin jirada bakka ani hon jirada sinifis nan jirada miti mal godana anjattana Mahal goda jettan oromo maal ergu biyya kana dhufe qabbanu mo argadhe beekan bashitanya sanna gode isaanuma bashitanya sanna gode nama birati miti ende waba yon dubbade waba ya garatti nama hafa sini gale ramiti waba yon dubbade waba ya garatti nama hafa dubbachuun fedhu bakka ana dhiisaan jiraachuu fedhu waan ta'eef dubbachuun fedhu anis mana ko walitti nufidin innis jireenya isaa ibanan bilbila kiyyarraa biloo kisa godhee jira bakka bilbilah kira senjuru TikTok ya sini senjuru ajra tu naga hatu ganni mati sa ujik ka bajame ajra ganni wassalam ala gafir ra qataran ganni waan kana jijjiirru bakka ganni waan kana jijjiirru mala goon sitti fakkaate isa bira warri jirani waan bira haasaa jiru waan ta'eef bireen gara gaariitti akka deemu waan ijoolleen godhanii jiran isa bira ta'anii to gastii rastee akkasuma koomentiidhaan warri barreessee jiran laalaan jira. Kanaafuu ati kana dhiisitoo gara hojjaa keetti deebi'ee ni danda'ama yoo ta'e keessaniin haasofnee to'i waan jiru isaa gara hiikkatuu qabuun akka hiikkatu ni taasisa. Sun hin danda'amu ta'e taanan immoo ati hojjaa kee hojjetu ajanduma kanan kaasin kana booddee akka barbaadan yaa godhani. Sababni isaatis wanta si taasifaamaa jiru waan biraadha haasa'aa jiru. Ati hin dhaqinii ati maalidha akkas Adillee dhaqxu mana isaa inni illee as dhufu garaagarummaa tokkoon qabu isin lamaanu rakkoo keessanii kudha rakkoo keessan dubbachuudhaaf kan intini jettan sanarraa kanaaf immoo yooni egaa isaan hin dhufini maaloodha jechaa jiraatanii ati hojjaa kee hojjettu taragaaggeeyitu kana dhiisitu keessan gonni tokkicha qabattee haasaa jirtu tokkuma please ana buleeyyan kiyya araarsuun barbaada malee dubbii aggaannanuun barbaadu. Ganni namni raggeffadha waa isaa miti. Una Branu. Oye. Nawa manisi barbada jire na indu modi sana kettani ma jira. Ofi ki yannum ne raggeffadhaati. Na to si barbada. Branu si barbada jire dan. Si barbada. Bilbilani ribana kam na ndu guys. Ofi dufe dubbi barbaacha bo kana sa barbaacha. Ke gari dagala tomi khalas obboleeyana arara man obboleeyana baafanno ha arara man jarri laman nageenya ha buusan. Ganni ana baafanno te abba baafanni sa de akararam barban bire nan buusin mariamen ganni koy ganni waan leerar misini akkasii tokkuma tu yaame waan nan beeku fi yaame tanan dura waan inni gaafii na gaafate fi yaame adu sanillee na gaafate nan qaxxataa karaa deebisee fide sanii banatu si yaame tokkuma
Namni tokko tokkummaa takka hin tuqu. Natu yaa. Neetorkii si qabina fakkaatu. Karaan tokko inni uffata malee sin dhaabaa jechuudha. Dubbiin barbaadu taanaan uummanni kun uffata baasanii tokko nan. Hayi. Uummataaf hojjetaa jirra bar. Ijoollee kan bireeti immoo kiyya. Paaspoorta kee birrii paaspoorta kiyyaa bichaadha. Akka jirtuun dubbadhe diraama biyya kanaa jechuudha. Diraama kuma 4 naa guurtan. Birrii Itoophiyaa kuma 130 naa guuran. Isa san immoo isinii deebisaan. Kiristoos fayyaana haa kennu dhugaa. Haati kiyya dubroo maaraan fayyaana haa kennu. Isa san isiniif deebisa. Hojjedhee isiniif deebisa dhugaa waaqa jiraata Oromootiyya. Kanaanis yeroo hunda nan qorinaa. Ani biree waan isa godhe tokkomtu hin jiru. Wanni bireen na godhes tokkomtu hin jiru. Tokko anaaf bireen nama miidiyaa irratti baasnee olii mannuu miti. Sini galee anaaf bireen wal nama adda Kanaayyuu hin jedhakko. anaaf bireen nama boolla tokko wal awwaan. Sini gala miti. Nama wal kafanu ani qullaa wana bireen kafanuu qaba bireen. Sini galee kabajaan mana isaati gaafa dhaqee shaanxaa fudhu shaanxaa mana isaati illee fudhullee. Baas bunaa hojjisiistaa qaama kiyyaan jeen kootaan qabu naan jedhe. Kaashee qaama kiyyaan hojjisiistaa naan kootaan qabu kootaan fitadhe jeen hojjisiisu naan jedhe. Kaarra samaa tokkotti hin dubbanne. Gaaf tokko kanama maal asirra dhaabbadhee gaafii oo meeshaa na gaafattan biree bira dhaqaa bitaa isiniin jechaan jiru. Biree bira bitaadhaan jiru. Barbaree ani qabu biree bira barbareen hin jira adeemaa achi bitaa jechaan jiru. Qabaatiin akkanaa biree bira hin jira adeemaa bitaa jechaan jiru. Tokkoon qabaadhee deeman. Sigalee maana caaltee maaliif nu caaltee otoo immoo waaqayyo caalmaa naaf haa kennuun. Ani otoo dhibamin uummata Oromoo irraa maallaqa hin nyaanne. Bakka rakkoota ija keessan fuulee na dhaabe dhugaa waaqa jiraataa. Rakkoota sin fuulee na dhaabe. Rabbuyyuu sin fuulee nama dhaabini. Ishoo bakka ta'e amma bakka nyaadhe uummata kiyya irraa nyaadhe otoo dhibamin nyaatte naan jeemi. Inni nama narra ejjetee bakka naqale kanaas gahee jira. Innis mana isaatti jiraatu anis mana keessatti jiraadha silli galee. Otu ija isaatiin na argee jira agartuu isaatiin na argee jira bar. Guyyaa sadii dhufeetu na arge mana sanitti. Ija akkamitti namni otoo dhibame jee maallaqa namarraa nyaata bani aadam. Maalan afaani baasee uummata koo na gargaara honjee muudoo qabamaa. Na gargaara Oromooti yoo honjee nan gargaartanii isin. Honjee nan gargaartanii. Kana naaf gootanii kana diddigsaa dhufee. Si galee wanni isa godhan jiru wanni natti balleessan jiru gaafa sana bilook isa godhan. Gaafaan mana amantaa otoo hin jiru kootu mana tokkummaatti ittiin barbaamta tokkaayi kootuudhaan jiran. Nani bakka amantaa jira biree dhufuun danda'atu narraa dubbadhu jedhaan. Gaafa sana inni na abaarran isaa gaafa sana bilook isa godhe erga siyaani kennu quba Kiristoos kidaan namarra xiyyeessin hin jedhee jira. Kini goles kidaan namarra jedhee jira. Ammas rabbi gaditti nama takka sama abdadhu hin jiru jirti yaaditi yaa kidaan namarratti. Kalaas natti sin yaatira isaanitti sin yaadhu isaan bira sin ga'u ani hojii kiyya hojjedha. Oromooti yoo sin Bakkalaan innis hojii isaa hojjetu atis hojii kee hojjedhu garuu araaramaati. Laal dhalli namaa kun beektaa ofii of eeganiiti waaqannaa eege jedha. Ofii of eeganiiti waaqannaa eege jedha jedhama laal. Nafan even ugaan tiiji wajjin akka haramna wajjin hin jiraanne illee kan godhaa jiru isa bara. Even tiiji wajjin illee akka nageenya hin buusne kan irratti godhaa jiru isa. Sini galee rabiti karaa isaa kun waan fedhe gochuu danda'a. Ani bakka isaa bakka inni ga'e hin ga'u. Tiijiin ammallee araaramaayii tokko ta'aayii dubbii kana fixadhaa jechaa jirti yaadan dhagayeetta